Akkastani kunu biyya baane biyya hambaa keessa faffacane biyya hambaa keessa faffacane. Akkasittuu hidhaa keessatti dararamaa jira. Umriin isaallee kan hidhaaf hin geenne ta'uu isaati waan baay'ee nama gaddisiisuu fi nama wanti ta'uudha. Miila isaa fakkeenyaaf laalaadha. Mataa qofa osoo hin taane miila isaa sibiila keessa jira. Waan dhugaa baay'ee nama gaddisiisuudha. Akkuma argaa jirtan kun miilli isaallee hadiida keessa sibiila keessa jira. Kanaa qaama guutuudhaan fayyaa qabu. Achillee akkanumatti jira. Walumaa galatti qaamni isaa guutuun nagaan qabu. Isa umriin isaa ijoollee daa'imman hidhaadhaaf hin geenye. Mataan isaa akkuma argitan kana dhugumatti waan kana jedhanii marsoo hin taane waan baay'ee dhugumatti nama gaddisiisuu fi garaa nama raasuudha. Mee yaada mutawwamee yaada hidhamtoota kanarratti maal jettanii? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ni keessanoo wallaahi baay'ee bakka dararamu jira. Hidhaa kumisii jiddaa keessa jirra. Riyaaditti baatii 5 baatii 6 nu jedhaniiti hin galtu nu jedhanii jiddaa nu fidanii jiddaa eegga dhufnee har'a baatii 2-3 ol geenyaa jirra. Wanti takka furmaata akka wanni arganne hin jiru. Babanii hin galtan nu jedhanii waraqaa nutti fidanii guyyoomsanii nu fidanii akka nama horii amoolee gara qabutti nu fidan guyyoomsanii nu fidanii hidhaa haaraa nu fidanii nu fidanii eeggaa dhufnee immoo maal galtuu reef dhuftanii hidhaa haaraa reef seentanii asii horii maal galtanii galuu hin jiruu nu jira sanatti. Kanaaf baay'ee bakka daaraa guddaa jira. Injiraanii turutu jira. Uffata takkaan baadii qorba sadii jirra. Wanti takka wanta dheeran takka hin jiru. Kunoo miskiina ta'e kan keessa jira. Hidhaa kana har'a akkamitti as kana rukutee mataa kana dhoosee kunoo reefu koosii nafsi isaa deebi'u jira. Reefu arrabni isaa hin dubbatu. Arrabni isaa hidhameetii jira bitaa kana. Kottee isaa kana keessa hadiidatu jira. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu. Oromoon namni Oromoo taate Rabbii Rasuulii sodaatte sirnuu gadhaati qaama dhimmi ilaallatu nu ga'a. Garuu nuti Oromoodha lammii Oromooti waan nama goone hin qabnu waan nama miidhe hin qabnu nama hin taane nama hin saamne garuu sababa qaama dhabne malee waan takka namni nama saame hin jiru namni nama haati hin jiru. Kanaaf nuti waan biraa nu godhaan jennee biyya keenyaan nu ga'a haadha keenyaan nu ga'a abbaa keenyaan nu ga'a jenne malee waan biraa takka nama hin fedhanne yaa obboleeyyan biyya namni qaama dhimmi ilaallatu sirnuu godhaati miidiyaa gurguddaa biraanis nu ga'a qaama dhimmi ilaallatu nu ga'a hin jedha. Hunduu rakkatee namni waan tokko ilaalaa namni baay'ee baay'ee seeqaadhaan uffata kan jira. Waan nyaatan akkatti du'an saafii jireenya gidduu jira namni nyaanni isaan fidan nyaatanii garaan nama qabullee isaan hammaamaa dhugaa jiru. Kanaaf qaamni guddaa rabbii jedhaati qaamni guddaa yaadamu dhugaan sun jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiyya kan nyarra terkamtan murtii hidhamtoonni hidhaa jiddaa jalqabarraa kaasnee yookaan eegallu ta'ee yeroo jalqabaatiif harji turre harjirraa kaasnee haayir dabalamne sadaffaa irratti hidhaa jiddaa dhufne sanboodani galtan jaaniin sossobaniitu haalan beekamneen hidhaa keessa nu fidan yeroo kana namni keenya dhukkubsatan tokko laman ja'amuu itiin kun hedduu miidhamnee miidhaa addaa keessa jirra. Sanduubarraa yoo dhukkubsanne mana afaan keessa inni Itoophiyaan haywaanaaf
yaada jaabu tokko ta'u nurra kan nama malee namni Itoophiyaa dhukkubsate jee fuudhee manaaf maal dhiyeessin jiru asumatti dhukkubsannee hanga miidhamne miidhama keenya rabbii keenyatti waywaannee jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nutiisaa jira. Saniifuu obboleeyyan keenya xiqqaa guddaa keessan hin jenne tokko lama osoo hin jiin hanga dandeessanitti sheer godhaatee sabaa sablammii uummata Oromoo biraan gurbaa isin hin jenna. Deebisii mana hidhaa kana keessatti hedduu baay'inaan Riyaadiin, Jiddaan, Jiizaan kana hunda hidhamtoota Saudi Arabiyaa keessatti kan argamu lammiilee Itoophiyaa qofa. Lammiileen ta'an hundinuu takkittiin isii biyya isiitti nagaan galaa jirti. Nuti ammoo Itoophiyaa waan taanee isin beekne yoo isin balchaa'enne bas rakkinni keessan Itoophiyaa harkii jiraa malee namni waan kana jedhee lubbisuu tokkollee hin jiru. Saniifuu akkoo gochoo keessanii kan dandeessisan yeroo isaan miidiyaan garaagaraa akka waa'ee keenya kana yookaan rakkina keenya kana nu baratu hadaraa akka biraan nu geessaniin isin hin jaa. Waan ta'eef dhugeessaa dhugaarratti nama haakima dhugeessaa jennee nuti kadhannu jennee haakima dhugeessaa jennee kadhannee jennaan haakima nurraa geessuu jiran fuudhanii nama keenya nurraa fuudhuu jennaan nyaata lagannee jennaan ol seenanii nu tumanii humnaan nyaata itti naqanii nama dhukkubsatu sana haakima isin geessina jedhanii nu goyyomtanii nurraa fuudhanii deemaniiti mana haakimaaf nu geessine hidhaa biraa bakka ho'aa jechuudha bakka wanni takka hin agarre nu fayyamni illee bakka hin jirre geessanii mana ho'aa keessatti hidhanii nama dhukkubsataa fincaan irraa bu'uu dide geessanii mana ho'aa keessatti hidhanii galgala du'aa isaa deemtanii nutti deemtan ammas deemina nyaata dhaabnee naan nutti tumanii nutti taphatanii jechuudha akkasitti nama duraa fuudhaa hin jiranii isin horiidhaa isin wayii nama dhaayii nuun jedhu yeroo kaffalama gaafannu kanaaf sadaraa keessan namni dhimma ilaallatu uummata sheer nu gadaa waliin nu gaanu isin jedha. Hidhaa Jiddaa kana keessa yoo xiqqaate namni dhiiraa qofaan namni 28 kan ga'udha. Akkasumas kan naannoo Riyaaditti hidhaa jiru kan nuti beeknu jechuudha. Harka keessatti kan viidiyoon adda addaa soomina yeroo ammaa deemaa jiru nama kana caalu jechuudha dhimmi isaanii dararaan isaanii kan keenya caalu. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirtan hundaa jersee godhaatii wal biraan nu gahaa sagalee nuuf tahaa isin jenna gara biyya keenyaa inshaallah kana gahaan galu kan nuuf du'aa nu godhaa kanaafuu jiraadhaa galatoomaa isin gahaa.